Marka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota OTS Oromoo Technology Service. Arra waa'ee sirna gadaa hamma tokko qabadee dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kiyyatti na faana turan affeerra kennaam. Gadaan sirna siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni murtii haala walqixxummaa qabu keessatti qooda fudhatudha. Sirni gadaa uummata Oromoo gosaan gargar hin baasin gadaa shananitti gurmeessee akka dabareen wal bulchuu kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoo gadaa shanan kana jalatti gurmaa'ee dabaree waggaa 8 kan wal bulchudha. Gadaan sirna waan maraa of keessatti qabuu fi jireenya Oromoo kallattii maraan aadan jaarmiyaa akka guddisa gumaa araara. Gadaa Oromoo keessatti dubartoonni iddoo ol'aanaa kan qabanii fi wayyuu ulfaatoodha. Dhalli ilmaan namaa akka ta'e dhugaa wal hin danda'amne kan uumamni nu badhaasedha. Sirnoota ciccimoo dubartoota wal qabatan kanneen sirna gadaa jalatti raawwataman isaan ijoon yookaan muraasni tokkoffaa qanifaa, sirna siinqee, sirna ateetee jechuun mallattoo ulfina keenya. Yeroo da'umsaa dubartoonni Oromoo arsii aadaa yookaan kallacha mataa isaanitti irratti haadan hidhatanidha. Qanafaa yookaan deessitu hidhata. Jalqaba sardoo marga